Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Ol Biraat Miidiyaa nagaan kabaji baay'ee tun jaalladha. Kun Ol Biraat Tuubii irratti kan isin darbu qophii keessummaa bililleeti. Kallattii maan keessummaan qabadhee yaadatti isin dabarsa jechuudha. Amma xumura qophii keenyaatti hordofaan seerra keenya. Tole jalqabaa dhaggeeffattoota keenyatti maqaa kee himuudhaan jalqabdaa. Mee maqaan kee eenyudha? Eessatti dhalattee? Asumarraa kaanee jalqabna. Maqaan koo Taarikuu Raajii Taarikuu Wandimmoo jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Nooleetaa Fakkii Waaqayyo na gargaaree immoo naannoo Kumasii magaalaa Naqamtee jiraata. Noolee kaabbaatti dhalattee gara magaalaa Naqamtee dhuftee as jiraata jechuudha. Mee gara magaalaa Naqamtee dhufuun kee har'a waggaa meeqa ta'eera? Amma gara waggaa kurnaffaa godha. Bara 2009 bahe. 2009 barumsaan hin bahe. Waaqayyo manatti dubbatee naan barumsaan bahe. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo na gargaaree amma immoo kunoo as magaalaa Naqamtee kana keessatti hojii hafuuraa hojjechaa jira jechuudha. Okay, mee Taare maatiin kee biyyaa jiru moo akkamidha maatiin akkirraa dhalatte? Abbaan kee haati kee jiru? Obboloota meeqa qabda akkasumaan dhaggeeffattoota keenyatti beeksisuudhaaf? Haa ta'u maatiin keenya maatiin abbaan koo kiyyaa hin jiru. Haati koos akkasuma hin jirani. Haa ta'uyyuu malee obbolaa anaa wajjin nama afurii jechuudha. Dhiira lama dhiira 3 fi durba 1 jechuudha. Anaa wajjin jechuudha. Garuu amma tarii Waaqayyo nu gargaaree haala hundumaa keessatti haala mijanne keessatti Waaqayyo na gargaaree dhufee asiin nagahee isa addanaan nagahee dura garuu maqaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Okay, mee Taare gara hojii keetti dhufuudhaaf mee maal hojjettee jiraatta? Dhaggeeffattoota keenya ibsuudhaaf hojii maal irratti bobbaatee jiraatta? Ani Waaqayyo na gargaaree jechuudha. Erga biyya kana keessa dhufee hojii hafuuraa hojjedha. Tajaajilaa jechuudha. Sagantoota garaagaraa na deddeema. Akkasuma waamicha gurguddaan qabaa jechuudha. Waaqayyo na gargaaree sagantoota garaagaraa deddeema. Amma waldaa diriijiitii irra galee jira jechuudha. Waldaa diriijiitii irra galee jira. Waldaa sagalee jiraata dirree kakuu Naqamtee irra jiraama. Waldaa sagalee jiraata dirree kakuu Naqamtee. Waldaa sagalee jiraata dirree kakuu irraa tajaajilta jechuudha. Okay, mee akkaataa dibata kee nutti himuudhaaf akkamitti waamamtee mee ishee kanarraa xinnoo isheen waasa'i? Waamichi waamamee bara 2005 dibata argachuun koo kuni dibamuun koo 2005 2005 haalota mijanne keessan ture jechuudha. Haala mijanne keessan ture. Xinnummaa maakaasee jechuudha. Xinnummaa maakaasee mana fira koon ta'a ture jechuudha. Mana firoota koon deddeemee ta'a. Biyyatti. Biyyatti jechuudha. Mana firoota koon deddeemee ta'a ture. Utuma mana namaa taa'u, utuma mana namaa deddeemee taa'u jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo kun maaliif yeroon horii eegu waa'ee dibataa yaadu. Waaqayyoon utuun hojjedheen jedha. Namoota tokko agalgaa'ota gaafa argutu Waaqayyoof hojjedheen jira. Garaan koo baay'ee na dheebatu. Hawwii ijoollee keetti jechuudha. Nan hawwa. Garaa koo guutuu utuu Waaqayyoof hojjedheen jedha. Utuun dibata argadheen jedha. Ayyaanaan barbaada waan ta'eef. Sanarraa kan ka'e Waaqayyoo akkuma dubbatee. Mee maal hojjettaa osoo dubbataa jirtu yeroo mana firoota kee teessu sana biyyaa yeroo ijoollummaa kee maal hojjechaa guddatte? Saawwa afaan eegaa. Saawwan eegaa ture. Yeroo baay'ee saan eegaa waan ta'eef. Loon eegdaa jechuudha. Loon eegaa yeroo mana firoota koo taa'u loon eegaa hojii garaagaraas hojjedha. Sanarraa kan ka'e garuu waan tokko yaada. Utuma horii eeguyyuu waa'ee ayyaanaan barbaada waan ta'eef gaafa ni amma fakkeenyaaf gaafa waldaa dhaqu ayyaanaan dheebodha waan ta'eef ayyaanni qallitti naannofne. Nan hawwa waan ta'eef yeroo baay'ee nan hawwa hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf hawwii gosa guddaadha garuu ayyaanni dafee naannofne. Haa ta'u malee jaalala Waaqayyoo ta'ee Waaqayyoo na gargaaree dibatan argadha. Guyyaan ani gammade jechuudha. Biyya lafaa kanarratti guyyaan gammachuu kooti gaafa hin dibamedha. Gaafa dibata argadhee gammachuu guddaan gammade. Gaafa dibamtee gammachuu guddaa gammadde jechuudha. Mee
utuu gara tajaajilaa kanatti mudate amma maaliin akka tajaajiltu dhumarratti sin gaafadha deema yaada. Mee isa ammuma yoo nutti himee maaliin akka tajaajiltu dhaggeeffattoota keenyatti. Ani nan karadha, nan lallabaa, nan raaja. Kennaa sadiin tajaajilta jechuudha. Nan raaja jechuudha. Kennaa mul'ata dubbachuus. Kennaa mul'achuu dubbachuu qabaa jechuudha. Okay. Mee utuu gara tajaajila kanaatti hin dhufini utuu tajaajilaa utuu hin taane ta'e maal taatama? Maal ta'uudhaafis keessa jiraatu? Utuu tajaajila hin taane ta'e. Hawwiin tokko bakka durumaa kaasee ijoollummaa kootii kaasee waa'ee mafuuraan deebatu. Hojii mana Waaqayyoo keessatti guddachuudhaaf hawwiin gosa guddaadha. Waaqayyoon akkuma nawuu hawwii sana fiixaan na baasee jechuudha. Kanaaf baay'ee Waaqayyoon nan galateeffadha. Haalonni hin mijanne waan baay'eetu gaafan dhufee biyya kana keessa galee baay'ee haala ulfaataa ture. Ulfaataa ture rakkina gurguddaan dabarse jechuudha biyya kana keessatti. Tokkoffaa nama na gargaaru waan hin qabnee fi namni na gargaaru hin jiru waan ta'eef haalli baay'ee natti ulfaataa ture. Baay'ee gara tajaajilaa kanatti erga dhufee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u Waaqayyo waan hundumaa keessatti na gargaare gargaarsa waan hin qabnee fi nama na gargaaru waan hin qabnee fi Waaqayyo dubbatee kaleessa waan dubbatee na baasee fi kakuudhaan an dhufe biyya kana jechuudha. Gaafa Waaqayyo kakuudhaan na fidee jiru Waaqayyo immoo akkuma dubbatee waan dubbate sana fiixaan baasee jechuudha. Biyya kana keessatti jalqaba gaafa dhufeenii haala mijanne ture jechuudha. Nama itti maddu qabu waan ta'eef na rakkise yeroo baay'ee jechuudha. Ofirkaa waan hin qabnee fi baay'ee rakkataan ture jechuudha biyya kana keessatti. Mijanne jechuudha. Yeroon itti agabuu koo taa'u jira jechuudha. Ergaa biyyaa dhuftee. Erguma biyyaa dhufee iyyuu yeroon itti agabuu koo taa'ee bakka nama itti maddu waan hin qabnee fi amma Waaqayyo kaleessa dubbateera waan ta'eef gaafa fidee biyya sana gashee jedhuun waa'ee deebi'anii galuu sammuun koo nama hin nama hin maaliif Waaqayyo dubbateera kakuudhaan na fide waan ta'eef sin danda'a erga jedhee waan hundumaa isarratti of gateen ta'a jechuudha. Waaqayyoon akkuma dubbate na gargaare na danda'e. Sanarraa kan ka'e jireenya tajaajilaa keessatti mudannoo garaagaraa qabatu. Mudannoo booddeensi gaafadha. Mee tajaajila biratti hojiin hin barbaachisa moo hin barbaachisu? Hin barbaachisa. Dhaggeeffattoota keenya ifa godhi. Hin barbaachisa. Dura gaafanii gara tajaajila deebiin naannoo safara boordiittan buskutii kan namaa tabbasaa ture. Isan barbaade isaa waan kanaan dura namarraa dhaga'ee fi isa kanaaf hojii sana maaliif dhiifte jechuudhaaf yoo natti ulfaates tajaajilaaf hojii wal biraa akka hin deemne maaltu godhe jedhee kanaaf si gaafadhee meetti fufi. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u gara tajaajilaatti naannoo safara boordiitti buskutii kan namaa tabbasudha. Isa booda ofiif moo dhuunfaa kee? Kan namaa. Kan namaa. Kan namaa hojjetaa ture jechuudha. Kan namaa utumanii tabbasuu achii bakka isa booddee haalonni tokko Waaqayyo haala naa mijeessee sagantoota garaagaraa biyya garaagaraa deemuun jalqabe. Utuu buskutii tabbasaa jirtu. Isa booda sagantoota garaagaraa biyya garaagaraatti waan itti banamee fi ayyaanni irra jiru kun akka mul'atu godhe biyya biraatti jechuudha. Isa booddee ani biyya kana keessaa gara biyya biraatti deddeemaan ture jechuudha. Deddeemaan ture. Utuma hojii buskutii sana hojjettu tajaajilaaf gara iddoo biraatti. Bakka gara tajaajilaatti gara biyya biraatti deddeemuun jalqabee isa booda hojii sana nan dhiise. Hojii sana gaafa dhiisee jedhuun utuun sagantoota garaagaraa deddeemuu Waaqayyo na gargaaree jechuudha barana. Waldaa sagalee jiraataa irree kakuu na qabtu jechuudha simannaa na fudhatanii. Amma achirraan jira jechuudha. Achirraa hojii hafuuraan hojjedhaa. Waaqayyo na gargaaree iddoo biraas na deddeemaa jechuudha. Malee tajaajilleef hojiin akka wal bira deemu sammuun keetti amaneera. Amaneera. Sirriidha jechuudha. Mee waan tokko ni dhaga'ee ture hiriyoota keerraa. Innis taarikuun yeroo ijoollummaa isaa baay'ee dira'aa waan jedhamu dhaga'een ture. Inni kun dhuguma ammoo maqaballeessiidha. Kun maqaballeessiidha. Ani hin dirawusi maqaballeessiidha malee ani ijoollummaa kootis hin dirawu. Waan kan biraas suusii biraas hin qabachuudha inni buusa. Dira'uu gaafa jedhanii ijoollee faa rukutee fiigaa waan garaagaraa waan dira'umsa gaafa jedhamu suusii utuu hin taane akka jagnummaa wayii qabe. Waan akkasii miti. Ani hojii ani wanti hojjedhu waa'ee hojii hafuuraa yaada malee kan biraa waan hojjedhu qabachuudha. Normaalii yeroo ijoollummaa keessi ati nama nagaadha jechuudha. Nama nagaadha. Kana garuu egaa namni nutti
dogoggoree haa ta'u situ dogoggoree haa ta'u wanti beekamu hin jiru. Gaaffii tokko dhaggeeffattoonni fuula miidiyaa garaagaraa irratti egaa beekamaadha. Fuula miidiyaa garaagaraa irra suurri kee deemaa jira maaliif akka deemu hin beeku. Gaaffii gaafadhu wanta jedhametu jira. Taarikuun fuudhee gaa'ela godhateeraa gaafadhu jedhanii isaanitti. Ani hin fuune jechuudha. Ammani ijoollee madhachuudha hin fuune waan nama dhugeessan waan tokko. Amma namoonni baay'een lamafaa fuudhe naan jiru. Lamafaa fuudhe. Lama fuudhe jedhu waa meeqa dubbatamaa ture. Ani hin fuune. Ati garuu takkamayyuu gaa'ela. Takkamayyuu gaa'ela iyyuu naabbanni. Sammuma kootta marraatti waa'ee gaa'elaa miti ammanii waa'ee afuuraa addunyaa afuuraa keessa waan ooluu fi waa'ee gaa'elaa kanaafi waa'ee gaa'elaa keessaa hammaan galle ganaadha. Hojii afuuraa waan hojjedhuu fi amma yeroo baay'een kadhata keessan oola. Yeroo hundaa kanannaa keessa waan ooluu fi addunyaa afuuraa keessa waan ooluu fi guyyaa tokko amma irraatti jechuudhaan gaa'ela naa kennee kadhataan jiru. Waa'ee afuuraa yaada waa'ee waaqayyoo yaada waan ta'eef hojiin hojjedhe yeroo baay'ee. Tajaajilan yeroo baay'ee sagantoota garaagaraa waan dandeenyeef balballi tajaajila qobanaadha. Waaqayyoo naa banee sanarraa kan ka'e waaqayyoo na gargaaree jechuudha. Amma hojii ajaa'ibaa hojii guddaa hojjeta. Waan baay'een dhagaa karaa feesbuukii illee karaa miidiyaa illee yeroo amma gaafan magaalaa kana keessa gaafan deemanii namni suuraa na kaasa. Calluma dhanii suuraa na kaasa. Magaalaa keessatti magaalaa keessatti suuraa na kaasa suuraa mana poosti godhu. Isa booddee hin dubbadhe waan ta'eef abaluu na kaasa waan hin beeknee fi kaasanii magadhiisuudha. Deebi'ee illee namoonni tokko tokko gaafa ani sagantaa biyyoota garaagaraa deemee gaafa magaalaa keessatti na arganii suuraa wajjin kaanaa naan jiru. Suuraa wajjin kaanaa bukkee makiina dhaabbatanii suuraa wajjin kaanaa irratti nan qabu kaa jedhan. Magaalaa keessa. Mee waa'ee suuraatti tun deebiini dhaggeeffattoota keenyaaf akka ifa ta'utti waa'ee gaa'elaatti as deebina. Tajaajilaan tokkoof gaa'elli gaafan siin jedhu tajaajilaan tokko yookiin agalgaayin tokko namni wangeela lallabu tokko namni hojii waaqayyoo tokko hojjechuudhaaf hamma umuriin isaa ga'ee jirutti yoo gaa'elatti gale maal sitti fakkaata? Gaariidha moo gaarii miti? Gaariidha. Anis egaa itti mana deemanii yaadu. Deemaan jira waan ta'eef fuuldura kootti itti adeemaan jira waan ta'eef gaa'ela dhaabbachuun kun waan nama jirudha waan ta'eef itti adeemaan jira. Sana gargaara. Amma itti adeemaa jirta jechuun waa jirti jechuudha. Itti adeemaa jira. Hiriyaa jaallattee jirtudha jechuudha. Amma jaallattee jirtu. Jaallattee jirtu amma. Asumaan karaan banaadha jechuudha. Namni barbaachuu jiraate jechuudha. Mee egaan hordoftoota keenya akka obsaan nu dhaggeeffataa jirtan abdii guddaa qabna. Egaan mee taaree tajaajilaa alatti utuu gara tajaajilaa naqin tajaajilaa alatti taarikuun maal jaallata? Gaafan siin jedhu kuwaasii taphachuu haa ta'u waan garaagaraa fiilmii garaagaraa laaluu haa ta'u mee maal jaallata taarikuun? Taarikuun maal jaallata? Waaqayyo si haa eebbisu. Ani wanti hin jaalladhu tokko macaafa qulqulluu hin jaalladhu. Macaafa qulqulluu dubbisuu hin jaalladha. Deebi'ee wantoota garaagaraa macaafa qulqulluu irraa barreessuu nan jaalladha. Nan qaaradha yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo kooni kadhattan dabarsa. Dura yeroo biyya ture hojii hin jaalladha. Hojii garaagaraa. Yeroo kee hojii irratti dabarsita. Hojii hojjedha. Yeroo baay'ee hojiidhaa fi jireenya hafuuraa kadhata yeroo hundaa kadhatan jaalladha. Nama iddoo nama galee jiru achuma keessaan oolaa jechuudha. Achuma keessaan oolaa gibbii keessaan oolaa biiroo waldaa keessaan oolaa. Biiroo waldaa keessa waan loluu fi rakkataa dhufaa dhukkubsataa dhufaa achuma keessatti na argaa jechuudha. Malee hojii biraa waan itti sammuun kee tajaajilaa ala jireenya hawaasummaa kana keessatti wanta agartu waan itti sammuun kee itti bohaaru waan biraan hin jiru. Waan biraa waan tokko yoo jiru. Kadhata marran oolaa biiroo keessaan oolaa achi namni nama kadhataa oolaa jechuudha. Yeroo hundumaa kadhannaa irratti dabarsaa. Ani fakkeenyaaf amma takataataa sagantaan roobiidha sanbata guddaadha sagantaan keenya jechuudha. Waldaan jechuudha. Garuu ani dafinoodha kaasee amma sanbata guddaatti kan tajaajilu. Maaliif yoo jettee dafinoo dhukkubsataa dhufaa. Hojaasaa dhukkubsataa dhufaa. Akkataa meeqa dhufaa oolaa jechuudha. Sanarraa kan kee maalidhanii addunyaa hafuuraa keessa oolaa.
Addunyaa fuuraa keessa waan ololuu fi akkaataa meeqa dhufaa oola. Utuun isaanii kadhadhu immoo roobii dhufaa roobii tajaajilaa oola. Sanbata guddaa tajaajilaa oola jechuudha. Galgalallee amma galgalaatti tajaajilaa oola. Namoonni baay'een jechuudha. Waldaa keessa oola jechuudha. Mee waldaa keessa ooli isa kana waldaa keessa ooli fakkeenyaaf amma nyaata fa'aa keessaa maal jaallata? Shaayii jaallata jechuudha. Shaayii dhuguu fa'aa baay'ee jaallata. Ani buna inni gochuudha. Buna tureera jechuudha. Gara waggaa kurnaffaa booda buna keesseera. Garuu shaayii man fayyadamu. Shaayii man fayyadamu. Shaayii baay'ee dhugda jechuudha. Fi aannan baay'ee jaallata jechuudha. Shaayii malee aannan. Aannan dhugdu sunis maqaballeessiidha jechuudha. Waan baay'ee maqaballeessii baay'ee sirra jira jechuudha. Sorry. Innaa kanaafi mee amma gara jireenyuma mataa keetti adeemnu. Jireenyuma keetti gaafa deebinu mee taarikuun rifeensa kana maaliif akkasitti guddifate? Yeroo baay'ee kunoo sooshaal miidiyaarra deemaa maaliif utuu iddoo aarsaarra dhaabatu rifeensa isaa akkatti guddifate macaafa qulqulluun koo dhiirri rifeensa isaa dheereffachuun salphina jedha. Macaafa kakuu moofaa keessa maali jedha. Dubartoonni immoo rifeensa isaanii gaggabaafachuun salphina jedha macaafi. Maaliifidha kana nuu gaafadhu jedhaniiru. Meesti deebisaatti. Rifeensa kee maaliif gurguddifate? Eebbifa rifeensa koo xinnummaa maqaa jechuudha. Yeroo ani mana namaa keessa taatu jechuudha. Jira wanti akka waan jedhamu tokko jira. Wanti mataa namarraa buuqisu tokko jira mammadaan. Dur yeroo itti taa'u yeroo ani horii eeggachuudha. Baay'ee dhodhaa sun mataa narraa fidee jechuudha. Maqaa gadheen qabachuu yeroo sana. Dhodhaa jechuun waan akka madaa wayii jira. Buqqaa asirraa jechuudha. Isa booddee gaafa nama dhufu keessaa wanta miciree waan jedhamu tokko jira. Miciree wanta jedhamu tokko mormarra jira. Isallee yeroo meeqa gubataan ture jechuudha. Morma keerraa. Morma koorraa yeroo baay'ee naa gubaa turan jechuudha jira. Naa gubaa turanii. Sanarraa kan ka'e yeroo baay'ee nan kadha. Waa'ee mataa kanaa nan kadha. Maaliif dhodhaadha waan ta'eef ijoolleen wajjin horii eenyu wajjin hojjennullee mataa koo irratti maal dhodhaan sun waan jiruufi bakka sammuun namaaf ceephaa waan ta'eef sanarraa kan ka'e nan kadha waa'ee mataa kanaa jechuudha. Nan kadha. Waaqayyo garuu na gargaaree jechuudha. Isa booddee mataan kun utuu kana dubbataa jirtu mataan kee dhodhaan kun gaafa si rakkisu yookiin dhukkubii kun gaafa si rakkisu rifeensi kee irra jira moo irra hin jiru? Irraa bada bakka. Irraa bada. Irraa bada. Okay. Ishi. Isa booddee waaqayyo na gargaara rifeensa haaraa biqilchee jechuudha. Utuma kadhattu. Isa booda waan keessaa isa booddeeni achuma kaasee mataa kana nan guddifachuun jalqabe. Uumaa kaasee jechuudha nan guddifachuun jalqabe. Namoonni tokko intin irratti hin dubbatu karaa tiiktookii illee argiteetta yoo ta'e wanti isaan dubbatan waan biraadha. Waan baay'ee haasa'u waan baay'ee dubbatu. Waa'ee rifeensa kee. Waa'ee rifeensa koo waan baay'ee dubbatu gaafa karaa deemu amma tajaajiluma gaafa na fudhachuu dhufanii gaaf tokkotiiti sireen deema sireetti waamameen magaalaa sireetti waamameen bilbilaan nama wajjin kadhataa ture. Utoo bilbilaa wajjin kadhannuu fi nama sana waaqayyo waa godhee fi nama kana barbaaduun qabalee sagantaa qopheessanii na waamani. Konfireensi. Gaafa na waamanii nan beekanidha. Bilbiladha malee. Garuu sagantaa kana qopheessanii gaafa na fudhachuu dhufan garuu na shakkan. Isa miteedhani. Isa miteedhani. Isa booda mannaara dhaabbadhanii gaara waan ta'eef si miteedhani. Anumaadha na shakkina waan ta'eef anumaadhaan jiru. Amma na fuudhanii deeman iyyuu na shakkaa madeemu isaanii. Shakkaa madeemu garuu achi gahanii waan keessa gaafa hojii waaqayyoo hojjetamuu danda'u sarratti kan isaan amanan jechuudha. Kanarratti amananii malee namni gaafa ani tajaajilatti ba'u jechuudha. Amma nama kamiif iyyuu jechuudha barameera jechuudha. Na beeku waan ta'eef sanumaan na beeku waan akkas akkasiidha mataan isaa akkas akkasii gaafa na bulchu dhugan. Gaafuma sagantaadhaa fi si barbaadan. Gaafa sagantaa na barbaadan mataan isaa akkas akkasii mataan isaa dheeraa. Amma kanaaf iyyuu namni tokko gaafa miidiyaa irratti jechuudha. Miiseejiin taane arrabsoo fa'ii jira. Guyyaa tokko namni fakkeenyaaf maa kana gootan jedhee hin dubbatu. Si arrabsu. Arrabsoo jira waan ta'eef kana dhanii tiiktookii irraa fudhatanii waan mee tokko hin dubbatu jechuudha. Ani garuu guyyaa tokko kana gootanii kana gootanii jedhu. Maaliif yeroo hundumaa waa'ee hafuuraa yaada waan ta'eef. Waaqayyo wajjin walii galeera waan ta'eef. Ati waa'ee rifeensa kee irratti fokkasiin gootu. Fokkasiin godhan yeroo baay'ee ani waa'ee hafuuraa yaada waa'ee addunyaa hafuuraa yaada malee akkasuma gootee guyyaa tokko nama arrabsa. Afaan kootiin dubbaddan nama arrabsa jechuudha.
Rifeensa kee fa'itti qoricha hojjetatte faasiin jira. Waaqayyo si eebbisu. Akka jedhu. Kun dhuguma? Kun immoo sobadha. Sobadha. Qorichi hin hojjetu. Eessatti jechuudha. Rifeensa irratti hojjechiifatee jira kanaafidha jedhu. Ani bara 2014 haadadheera. Bara 2014 jechuun waggaa afur barana. 2014 waggaa afur barana. Waggaa lama barana. Waggaa lama barana. Haadadheen ture. Tarii namni moomiin waan inni jedhu ilaalaa laachii maal haadadheen deemaa ture jechuudha. Maaliif yeroo sanaa mudannoo garaagaraa na mudata gaafan karaa deemee waan meeqa na mudata. Isarratti hojjechiifatee rifeensa irratti hojjechiifatee yeroo tokko sagantaa wayii deemee hafuuronni namoota akka jiran waan kan biraa mitiitii rifeensa mataa isaarrayyuu abidda jiran. Amarraa tokko hafuuronni namootaa jechuudha. Sanarraa kan ka'e namni maal shakkachuudha ammarraatti jechuudha. Shakkisiisee ma jiraata. Shakkisiistee jiraata. Irratti hojjechiifate mataa isaa irratti hojjechiifate kanaaf mataa isaa irratti waan hojjechiifatee biti kanaaf akkasii tajaajilan malee namni nama amarraatti jechuudha. Namni hojii jedhu nama. Namni wajjin hojjedha maaliif nama. Maaliif akkaataa hojii waaqayyoo taddadha. Okay, yoo kana jenne egaa mee gaaffii dhuunfaa koo waan si gaafachuun barbaadu. Amma rifeensa mataa kee kana normaalii akkuma nama tokkotti yoo sirreeffattee tajaajilte waan sitti irratutu jira. Waan sitti irratu jira.